nukenni jedha kadhadhaa. Maaliif borjiraatu keenya beeku kanumarraa kanuma yeroo kanaa kadhaa. Bor yeroo dhufummoo guyyaansaa isa borii kadhannaa jechuudha. Kanaaf Yaaqoob ergaasaa keessatti Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 4:15 irratti maalidha Yaaqoob? Isin waan bor ta'u jiru jireenya keessanis attam akka ta'u beektan. Isin akka hurrii yeroo muraasaaf argamee deebi'ee dhabamuuti. Kana mannaa Gooftaa yoo jedhee hin jiraanna kana yookiin sana hin goona jechuun isinirra jiraan. Ameen ameen. Kanaaf isa boriin beektanidha. Isin hurrii amma jiraatee takka turee dhibamuudha. Waa'ee isa boriin beektanidha. Sarraa kadhaa kan nu qabu buddeen keenya irraa nu kennaa. Waaqayyo kennaadha. God is a giver. Maka Waaqayyo ulfaatu. Seetanni garuu karaan ittiin nama koree yookiin nama koraa seenaa macaafa qulqulluu keessatti arras karaan ittiin nama koru keessaa tokko with daily bread. Guyyaa guyyaatti waan inni nyaachuun isaaf ta'u kora nama. Jannata Eden keessa fuudhee kan inni dhaqee waa'ee kanaaf gaaffii kanaaf. Sasira dhageenye see baandubisu. Communication yang jalqabe seetan he knows how to contact you. Attamitti akka contact nama godhu yookiin immoo attamitti gara namaa akka dhufu beeka seetan. Tokkichumaan dhaqee waan isin barbaaddan biraa akka miti haasaan dhufa. Communicationidhaan dhufa seetan. Haasaa sobsiise dhaqee. Inyaatina inni Waaqayyo mukeelees keessa jiranidha. Gaaffii godhe isa Waaqayyo fuulistooppiyaan itti dubbata. Waan hundumaa nyaadhaan hun jedheera garuu jannata walakkaa isa jedhu muka sanarraa inyaatinaa jedhee. Agartanii communication uumame gaafa tokko lamaan uumameera. Lakkii Waaqayyo akkas akka taatan beekaaf isin dhoowwee hamaaf gaarii akkasin bartan beeka Waaqayyo kanaaf isin dhoowwee. Achi booddee erga seetanitti dubbatee booddee duruu laalaa turte duruu argiti garuu ispeeshaal karaa ta'e haala addaatiin ija ishee dura kaa'isite. Waan naasa'u kana hundumaa Waaqayyo beeka ahead of time. Utuu biyyi lafaan uumamin beeka Waaqayyo. Akka namni kufu beeka. Akka namni ayyaana Waaqayyo irra konkolaatu beeka. Kanaaf Efesoon 1:4 irratti utuu biyyi lafaan uumamin Yesuus Kiristoosin nu filatee. He knows. Garuu akkaataatti seetanii gara ishee dhaqee hubadhaa haras akkaataan itti gara namaa dhufu isin hubachiisatu. Erga haasaan kun jalqabee booddee ingomjaate. Ingomjaateedha. Ni jedhama. Ingomjaate. Kana muraasa dhagaye. Ingomjaateedha. Ingomjaate. Utuu si harkaan hin gahin maal godha jechuudha seetan? Ingomjaasisa. Ingomjaasisa. Isa si harka kaawwachuma ka'ee isa Waaqayyo as keessatti hunduma isaa nyaadhaan jedheetti see hewa. Hunduma yuuna yameere. Isa hunduma achi kaa'eeti specific ishee tokkitti muka tokkitti jirtu irra ishee kaa'ee maal godhe? Ingomjaasisa. Beektu gomja'u yeroo gomjaatan maal ta'u? Kan firfirsa liqimsuu dandeenyaan maal hin kan immoo firfirsa boroo. Kanaaf nama baay'ee arras waan si harka jiru waan inni sii kennu
Garuu waan Waaqayyo sii kenne, waan Waaqayyo mana kee keessa kaa'e, waan Waaqayyo jireenya kee keessa kaa'e, isa fuudhee duuba kee kaa'e, waan si harka hin jirreen jireenya nama baay'ee oofee baasa jannata keessa. Waan Waaqayyo siin kennin itti fuudhee si gomjaa isa fuudhee jireenyi nama baay'ee gomjiidhaan oole gomjiidhaan isaan seeraa watanis jedhamni baay'ee sini galee kun jireenya nama baay'eeti. Waaqayyo isaa ifatu taariitu immoo fiduu dhiisuu danda'a. Walmaatiin guuteera addoo baay'ee guuteera. Jireenya Yihudaa keessaa utuu ittiin galii seetanni yaada Yihudaa keessa kaa'e. Utuu ittiin galii sagalee Waaqayyoo yaada keessa kaa'e, yaada isaa. Kanaaf yeroo hundumaa yaadni intarteen godhaa oolu, yaadni keessumsiisaa oolu, yaadni mataa keenya siin naannessaa oolu, achiin naannessaa oolu, dhaabannee akka namoota Waaqayyootti ka'uun baay'ee barbaachisaadha. Qorii dhaabadhu. Namoonni ilma namaatiin eewwadoon naane haa inni kaan Isaayyaas jedhan, inni kaan raajii Eeliyaas jedhan, inni kaan isinoo maayet ture. Maayet Pheexroos. Ati masiicha isa jiraataa ilma Waaqayyoo ta'e kana hafuura abbaa kootu waaqarraa sii kennee laayini tokko booddee bulaayini lama booddee egaa ilmi namaan du'aa itti tufuu itti taphatu wannaan namarraa fuudhee achi baasee kun sirratti hin ta'in gaafa ni jedhu maayina Yesuus seexana nanaa Waaqayyo si haifatu duuba kun jedhe masmara tokko dura masmara lama dura hafuura Waaqayyootitti maayii ba'a masmara lama booddee immoo kanaaf yaada gara keenyatti burqaa'uun hunduma attagmasnisoo fuutee jireenya kee keessan kaa'e qorii ayyaana Waaqayyootiin qorii hafuura Waaqayyoo Waaqa jiraataati. Xinnoo Waaqayyoo sii kenne siif eebbisu Waaqayyo. Akka jedha yaa Solomoon jaalala wajjin goommada akkasumatti kaa'ee jira. Jaalala wajjin goommada Waaqayyo sii kenne hirmiyaa sitta toluu siin jedha. Jaalala Waaqayyoo jira taanaan godheetti Waaqayyo sii kenne sitta toltu bara sagara biraan ilaalin isee kan keetii ilaali isa kan keetii ilaali obboleessaatis hin facaasin jettee fuutee ol gad gara rifeensaa gara godaannisaa gara konkonaa gara maaliin ilaalin inni Waaqayyo sii kenne si haa quubsu jedha. Akka jedha sagalee Waaqayyoo armisee yeroo hundumaa sitta tolu inni Waaqayyo sii kenne si haa quubsu jedha. Namoonni baay'een garuu isaanii kenna achi ka'an sorongaa ooluu yaada. Sorongaa Waaqayyo isaa ifatu inni Waaqayyo sii kenne eebba qabu. Jireenya keessa jira. Waa'ee kuungoonis waa'ee kutubanis ishee Waaqayyo sii kenne isa Waaqayyo sii kenne. Naatiin gatu wanta daanjiru lafa kanarra waa inni fuudhee fayyaa sorongaasisu naatiin. Namicha tokkotu gurbaa tokkotu yaangichuu bira dhufeeti. Yaangichuu jechuun nama beekamaa nama Waaqayyoo nama Kooriyaa kanatti waggaa dheeraa 2021 gadda boqotti gara gooftaa dhaqe. Gara miiliyoona tokko amantoota nama hore nana gurbaa faarfataa tokkotu fuudhee erga fuudhee booddee akka waggaa lamaa booddee dhufeetti Asal jadi ani kira ada mana aku, ada mana dar gandera gara berar gandera, ada mana dar gandera tu,
Malata gooftaan natti dubbateera. Gooftaan natti dubbateera. Gooftaa gara biraasitti dubbateen ittiin jedhee. He lived for a while in that city. After a while, biyya siitii sana keessa jiru gurbaan sun yimut yinuu ayita'u. Yaada Waaqayyoo isa qajeelaa fuudhee si harkatti jallisa. Yaada qajeelaa, yaada bareedaa, bultoo gaarii fuudhee si harkatti jallisa. Isa manaa isa harka kee keessa jiru si harkatti rakasiisee isa kan keentaan isa kan oromaadha sombaa jedhu naannessa. Isa ifatu Waaqayyo. Ameen. Namoonni baay'een kanaan bultoo isa dhaba. Jaja booddee utaalee kan namicha. I am so sorry. Jaja booddee dhufee ishee fuudhee mushaara paastar jedhee jireenyi koo ishee duraarra caalaa ishee kanaa wajjin garmalee na taddaa'ee malanaa malennaan mala isaan hin beeku. Mala isaa Waaqayyoon gaafatee geggeessee isa booddee lafanni jiru biyya sana keessa jikoo nagadde. Nan dadhabe jiraachuu kana wajjin jedhee kanaafi qoomni bal dhaaban waan Waaqayyo harka kee keessa kaa'e, waan Waaqayyo jireenya kee keessa kaa'e, waan Waaqayyo bultoo kee keessa kaa'e taayitti yaadi. Tarii iddii sitti fakkeessa, qobboo sitti fakkeessa wanta hin taane Waaqayyo isaa ifatu. Yaada Waaqayyoo jiraachuu. Yaada keessa gashee Yihudaa keessa yaada gashee ganama sana yaada inni galgala sana yaada guyyaa sana yaada Yihudaa akkamittan dabarsee kenna laata? Akkamittan dabarsee kenna laata? Birrisaan tilmaamaniif sana lakkaa Yihudaan karaarra deema taa birricha lakkaa. Gooftaan Yesuus wangeela Yohaannis 13 keessatti miilla isaanii yeroo dhiqqisan tokko dabarsee na kenna sin keessaa inni buddeen afaan kaa'uudhaaf noo'e seexan itti galeedha. Wangeela Yohaannis 13 dura yaada isaatti gashee amma immoo isaatiin kakka'u jedhetti gale isaa ifatu Waaqayyo. Kanaaf yaada fidee gashaa isa booduu bitaatti jireenya nama baay'ee ungulaala waldaa Waaqayyoo keessaa ungulaala. Kanaaf qoomni bal kan nu ga'u buddeena keenya har'aa nuu kenna. Kan nu ga'u ni jedha kan nu ga'udha. Haadha manaa si geessu, abbaa manaa si ga'u, jireenya si ga'u. Maaliin bakkee onaa taphise seetanni saba Israa'el warra galaanni diimaan garaa garaa jedhame maaliin kan bakkee onaa taphise seera lakkoofsa 21 lakkoofsa 5 irratti akka jedhanidha warri qabattan seera lakkoofsa 21 nuyi nyaata waa'ee hin baafne kanaa hin jibbine jedhanidha. Nyaata maali? Nyaata waa'ee hin baafne tasayyafuu jedha sagalee Waaqayyoo isa waaqarraa waaqarra gadheedha. Hinjigaani, hinjibbani, hinjigaani ni keenya jedhani. Agartee waan itti naqee yaada Waaqayyoo irratti kaasa nyaataan. Kanaaf yaada Waaqayyoo irratti kaasee gumumsiisuutti ka'e. Harawaa Waaqayyoo kennu kan Waaqayyoo galateeffan. Inkaamii qabnu warri Waaqayyoo galateeffan. Meeqa laata? Ishee Waaqayyoo fayyaa sii kennee dhaabattee fiddee galtee bultoo keetti geggeeffattuuf kan galateeffatu meeqadhaati? Fayyaa sii kennee Waaqayyo, jireenya sii kennee ilma Waaqayyo Waaqa jiraataa. Haleluuyaa!
kan galateeffatu meeqati? How many of you are thankful? Seetan shakara waggaa dheeraa qaba. Israa'el lafa onaa keessa kanaan hambise. Addaamiin jireenya irraa kanaan galaafate. Shakara waggaa dheeraa qaba. Lafa onaa ilmi Waaqayyoo soomaaf sagalatti fudhattee jiruttis nyaata fuudhee dhaqee daabiloos. Sigale nyaata fuudhee dhaqee buddeena nyaata. Gara Kiristoos dhufeeti akka inni beela ergeeroo beeka maal nagaa kana buddeena gootee nyaattu akka inni gochuu danda'u beeka. He believes that able to turn the stone to bread. No question. Inni waa'ee gaaffii qabu garuu waan seexanni intention seexana raawwachuu isaati kan seexanni barbaadu. Waa'ee miraakilii gochuu isaatu hin ta'in yaada seexana kan raawwatu maal nagaa kana buddeenatti gaddartee nyaattu jedhe hubatteetu waan seexan namani. Seexanni si naman wedhaa Yaaqoobiin gargara roobee qotaa irra ganaa bira keenya sichi. Inaman taate seexanni si naman wedha inamanu isaanii seena inamanu akka Yesuus Kiristoos dhagaa buddeena gochuu danda'u beeka. Buddeena gochuu agartee substaansii addaa waan of keessaa minaanummaan qabne dhagaa gurraacha akka inni buddeetti gaddaruu danda'u beeka. He knows. Sagalee afaan Waaqayyooti ba'u malee buddeena duwwaadhaan namni jiraachuu hin danda'u jedhamee caafameera. Maqaan Waaqayyoo ulfaata. Sagalee afaan Waaqayyoo keessaa ba'u isa jiraataa isa ganamaaf galgala jireenya namaa ta'u isa kana macaafa 66 kombaayin ta'ee harka keenya keessa mana keenya keessa jiru jireenya nama baay'ee keessa garuu hin jiru manuma isaa keessa taa'achi sagaleen kun sagalee jireenyaati. Sagalee bara baraa sagalee Waaqayyooti kun dubbiin afaan Waaqayyoo keessaa ba'e as keessatti. Isaan jireenya sii kennu. Isaan si jiraachisu. Isa duwwaadhaan malee buddeena duwwaadhaan namni jiraachuu hin danda'u. Hallelujah. Isa bira jira. Filiphisiisa 4:9. Waan ikoo Phaawulos amlaakee እንደ ባለጠግነቱ መጠን akka badhaadhummaa isaatti waan isin barbaachisu hundumaa isinii kennaa miti. Waaqni koo akka badhaadhummaa isaa jedhaa akkasii barbaachisutti miti. Akka badhaadhummaa isaatti waan isin barbaachisu hundumaa isinitti guutaa jedhame jedhaa malee isinitti guuta. Isinitti coobsame isinii qonxorame waan isin barbaachisu waaqni koo akka badhaadhummaa isaatti waan isin barbaachisu hunduma isinitti guutuu danda'a Yesuus. Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyoo maa jedhamettu waa'ee Phaawulos afaan leencaarra na buuse kana naa godhee ሁሉ አለኝ ይበዛልኝማ። ሃሌሉያ። ሁንዱማ ቀባ ናባ ያተሰ ነሙንዱማ ቀቡ ነሙንዱማ ሚኪ ሁንዱማ ቀባ ናባ ያተሰያት ሞቴዎስ ሲፋ ባይሱ ዋቀስ አሜን ነማ ባይሰ ኢየሱስ አከባዳዱማ ሳት ኬሰት ቡት ማናኬት ቡት ታዋቀይ ግሬኘ ኬት ጎምቢሳ ኬት ቡት ታዋቀዮ ሃሌሉያ። inni dubartii sana daakuu konyee tokko geeddaree waggaa sadii nyaachisee Waaqayyo Waaqa jiraata
sittaa guutu. Haleluuyaa. Inni harka isaa keessaa qaba. Itti guuta Yesuus. Inni Waaqayyo Waaqa jiraata. Aayaa fi isaa. An argeera harka isaa. Sen namatti uwwisu argeera. Haleluuyaa. Argeera yeroo inni nama nyaachisu, argeera yeroo inni namatti uwwisu. Maqaan isaa bara amma bara baraatti kan eebbifame haa. Haleluuyaa. Yeroo tokko high school in bara kutaa kudha lama kutaa kudhanan baraa kudha tokkotti darbuudhaaf qormaatarra jirra. Ganama daadaa koo tokko jiru nama Waaqayyoo gara Gooftaa kan nama bara isaanii hundumaa mana isaanii Waaqayyoo kennanii achi tajaajilaa turre. Warra akka keessa baadiyyaa, warra akka keessa baay'ee dinagdee, warri duraas jaarkeenaa wajjin tajaajilaniiru. Nummoo anaaf immoo daadaa kooti achi tajaajilaa turre. Waa kadhanne Waaqayyoon waa kadha. Yaa Waaqayyo kooti yookiin jaakeettiin qabu kadhannaa daadee sagantaa qabannee fuula Waaqayyootti kadhannee biraa ba'ee daftarii koo fudde. Gabaabaatti isinitti namni tokko jaajjira irratti jira nama Waaqayyooti. Jaajjira dhufaa mootorsaayikiliidha. Karaatti dhaabeetti sin barbaada baga wal agarree. Innis akkuma kooti maqaan isaa maqaan namicha Alamuu jedhama. Eessi sin barbaadaam jedhe. Maal goonii jennaan sin barbaadamee yaabe. Ani immoo laf jala deema mana barumsaa yeroo hundumaa. Na fuudhee mootorarra kaa'ee Faasikaa hoteelii bara sana warri beektan bara sana. This is maybe 40 years back. Innaa jira na kaa'ee achi nyaata na nyaachisee Waaqayyo natti dubbatee yookiin surree yookiin kootii waan barbaadde filadhu jedhe. Nuruu bokoree jedhamu lola sanaa qabatinna nuruu bokoree. Isaan gamana uffata guddaa qabu bara sana. Achi dhabnee suufii duwwaadhaa gara warra Guraageen lama sadii jaaltu bara sana achi dhannee jaakeetti reefu dhufu tokko jira. Kana hoo dhabbadu jedhe. Kan uffatan namoota addaati. Kana hoo dhabbadu waan barbaadde fuuli tokko ta'u malee. Kanas moo innaan waan barbaadde. Haleluuyaa. Amma biliisatti jedhama. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Kanas moo innaan waan barbaadde tokko dabarsi malee. Saataan godina cirraa buusee gannatti kenne garbichi. Uffannaan waan addaati. Footoo baay'een ittiin qaba gatii jaakeetti jaalladhuuf. Maqaan isaa ulfaatu. Galgala laastikii keessa muudee si'an ga'uudhaa saganama kadhannee adaa deennaan hin soobda abdii jira fakkaata turmaayitti. Abdiin jiru abaluu jaajjiraatu dhufu karaadhaa yoo dheeree nyaata na nyaachisee qilximii maal kana fakkaatu oolaa. Fuudhee na nyaachisee jaakeetti na bitee fuudhee haa iskuulii barbaadatu ta'u. Haadha manaa isaa wajjin affaarfadha jechuudha. Oosana waliin fuudhee. Kaadhima isaa wajjin affaarfadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. He is a provider. Waan koo akka gaarummaa isaatti waan isin barbaachisu hundumaa sirriitti guute. Waan isin barbaachisu. Har'a yeroo baay'ee amantii keenya waan baay'ee sallade waan baay'ee gate irraa. We don't trust, we don't believe. Karaa barbaanna malee. We don't believe, we don't trust. Trust in Him. Believe in Him. Hallelujah. He is Jehovah Rapha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. He is a provider. Kennara Waaqayyo. Aman isa. Maaliif mattu waa'ee waan nyaatanii akka daakii dubbisu barbaadeen ture akkasuma kan dubbadha beektoo. Wangeela Maatewos 6:25-31 maaliif dhiphattu mee daraaraa kana gadi baa laalaa gadi baa daraaraa laalaa daraaruudhaaf dhiphaniiruu itti daddabaniiru jedhe daddabaniiru keelloon keelloo ta'uudhaaf tuufoon tuufoo ta'uudhaaf daddabaniiru tas mee gugee namoo laalaa gugee hukkattuu argetanii beektu isin keessaa namni gugee hukkattuu argine bara hun
Hunduma nama marartu kuuftuu gabbattuudha gugee beelaadhaa gugee Waaqayyo abbaa isaanii jedhame Waaqayyo abbaa keessatti soora'e. Ameen. Ameen ameen ameen. Abbaa gugee miti inni abbaa keeti. Ameen. Waaqayyo sabaa qarraa abbaa keetu isaan sooraa. Ameen. Erga na bira dabarsee abbaan koo gara biraa soora ta'ee naannan sooru si sooraa maqaan isaa ulfaatu. Trust in him. Trust in him. Rely on him. Ini qaba haleluya. Amen. Maqaan isaa bara amma bara baraatti eebbifamu. Amen. Wangeela Lukaas boqonnaa 12 irratti sin keessa namni hojjaa isaarratti xinnoo dabalu jira. Isaa diimatti rifeensa gurraacha adeemu godhu jira. Yesus. Erga ishee xinnoon dandeessan ta'e isa guddaadhaan maal dhibbattu reesee? Maal dhibbatta? Haleluya no qaba. Amen. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu ni qaba. Amen. Jarreen tokkotu Eeshaa riippoortii kan jedhamu tokkotu dur ammas seenaa iskuulii jiru naa dhufa ture. Achirratti jarreen tokkotu Yesuusin dhugaa ba'uudhaaf Eeshaa kana keessa kaan miillaan namoota sadi utuu deemanii baraa keessa lixan bishaan hin jiru nyaanni hin jiru waan qabaa dhaban utuma deemanii waan qaban dhabaniiru kufuu malee maal tafiitu dunkaana tokko fagootti argan hubadhu kottaa dunkaana sana maatu diriirsee jira kottaa namadha kan diriirse dunkaana inni gara dunkaanatti deemanii dunkaanicha kaameeraan namaan fuudhuu dide si'a dunkaana sana keessa dhaqanii biiffeen bitaadhaan mirgaan dalandalamee waan dhugaatii bitaan mirgaan dalandalamee gara boroo dhaquu boroon caakka gara siin dhaquu asiin caakka achiin nannaa achiin caakka jedhan. No one is there. Nana fuudhi qulqulluun isiniif qophaa'ee jedhe sana godha. Haleluuyaa. Itti siqaarraa siqaasan beektu osoo Oromoon jedhu. Itti siqiirraa siqiitii tumni seera beektu. Tumnee jedhan. Nyaannee yeroo miilla keenya kas dunkaana keessaa fuudhu dunkaanitti hin jiru nyaanni hin jiru. Do you believe this? Do you trust this? Lafa onaa keessatti Eeliyaas lafa inni kufeetti wayyoo waan barbaada lafa inni jedhetti bishaan cuggeedhaan bukkeessaadha dubbii Waaqayyoo ni jira ta'u. Ameen ameen. Bishaan cuggeedhaan nyaanni maxxinoon buddeen toshamee fuula isaa tura. Ka godhee dibatti deemas no singa godhe kaayammayyuu singa nyaadhuu dhabanii guyyaa 40 halkan 40 na deemtaa nyaadhuu jedhee who baked that bread? Toshee buddeeniti si toshee dubbifnee bira dabaree bira dabare dhaabadhu tatatimitti dhaabadhu jechuudha. Toshee buddeena kan eenyu waraabee fide bishaan kan Waaqayyo isa jiraata. Trust, rely on him. Tarii Ameerikaa keessa jirtu kontekstii lallaba koo irraa maatii Afrikaa fuudhee dhaqee jettu ta'in. Sini galee qaamna hoddanaa jechuu dandeessu saramii qabus namarraa fuudhuu danda'a Waaqayyo. Sirraan fuudhiin garuu. Fayyaasaa sirratti eeguu Waaqayyo. Nagaasaa sirratti eeguu Waaqayyo. Kanaafi erga wanta xinnoo tokko godhuu hin dandeenye maal dhiphatu sinee kan addeessuu hin dandeessanii hojjaatti dabaluu hin dandeessanii silaa warri taakkoo yaaban taakkoo yaabuu makanii handoo saayizii barbaadan hin ga'anii dhaabu malee. Tu harka namaa kee jiraatee maal ajjiitu suphina gajjallaan ooluma finnee iddoonuma ga'uu barbaannu sanaan geenye dhaabu. Sinoon dandeessanii maal dhiphattu erga isheetiin noora dadhabdanii immoo isa guddaadhaan maal dhiphattu eenyu harka abbaa keessan kee jira abbaa keessan. Abbaa keessa jira. Abbaa keessan. Agartanii gugeere. Abbaa keessatti soorata.
Haleluuyaa. Abbaa keessoo gara biraa hin danda'an siin dandabaare maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Sauma jedhu micha naga. Yoom dhibbatan ni beetus. Alarra qaasisee Waaqayyoon ilaalu yeroo dadhabu dhibbina jalqabaa mana danaa. Sukkaara siin dhiqqe cukkaa dabbisaatiin siin jalqabaa achiin kanata siin jalqaba sanata achiin jalqabaa. Dhibbachuu itti yeroo ka'u namni. Alarra qaasisee Waaqayyoon ilaalu yeroo dadhabu dhibbina jalqabaas. Ofii korroota argina sas. Not only good side of me that I feel to. Kanaaf obboleessaa obboleettii isa si dhiphisu hundumaa jedha Phexros. Gooftaa irratti gata Iisaadha. Iisaatti nu dabalan. Irratti gataati Iisaatti nu dabalan. Waan isin dhiphisu dhumaa gooftaa irratti gataati Iisaa. Waaqayyoon trust gochuu haala garasitti Waaqayyoon ilaalu. Phexros akka Yaaqoob kaleessa gorra'ame ija isaatiin argeera. Akka Heroodis gorraasise argeera. Har'a immoo dabalee qabee Phexrosin jedha. Waldaan kiristaanaa wal ga'anii galgala buutu Waaqayyo Phexrosin nu baase. Kiristoos Phexrosin nu baase laay. Phexros garuu birdiinfate wayyaa isaa yaafate birdiinfate ciisa mana daa keessa. Haleluuyaa. Sawaaqa irratti of gate. Rely on Him. Trust the Almighty God who is in control. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Isaan achi iyyuu ergamaa Waaqarraa dhaqee Phexrosin cinaacha isaa kana jedhe. Cinaacha isaa rukutee kaasee dammassee. Hin dammassee naame. Maal godhaa ture jechuudha. Borgaruu borumtaa jedha sagalee Waaqayyoo borumtaa sabatti gadi baasuudhaaf jedha. Warra Yaaqoobiin gorraasisu sabatti gadi baasuudhaaf. Inni garuu ciisaas. Trust the Lord. Haala gara sittirree Waaqayyoo laala. Waaqayyoo jedheera jechuu baruu. Jedheera Waaqayyo. Simbirroo tokko gara galgala siin deebisin gaa ijoollee bisingaa dhageessina booyee fiideetti Waaqayyootti maddeera Oromooti. Maal wayyanti sinanoo maal innaan yoo Waaqayyo jedhe jedhan yoo innaan hin jenne innaan afaan qabadhoo gitaa nyaatu baay'ee. Ammas akka mala isaanii ijoollee bisingaa dhageessina fiigaadhatti. Maal har'a dabalanii dubbatan dhageessinaan yoo Waaqayyo jedhe jedhanii nuyi. Yoo Waaqayyo jedhe jedhanii nuyi dha Phexros achi ciise. Hallelujah. Trust the Lord. Rely on Him. Rurrukutee kaasee uffata keeffatu jedheedha. Wattaaddara 16 marfamee jira. Goda sana lamaaf lama, achi lamaaf lama, achi lamaaf lama. Kana gidduu darbee dhufe ergamaan. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Haala mudannoo si qabate hundumaa bira darbee dhufa Waaqayyoo. Hallelujah. Nothing hinder Him. Nothing hinder Him. Nothing can hold Him back. Nothing at all. Hallelujah. Him nu hunduma bira darbee dhufa. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Cabsaa. Isaa lafa raasu nagartu. Hundufa garuu. Isaa waan addaa godhu isaa raasu nagartu. Hundufa garuu si bira dhufa. Uffadhu uffachiisee fuudhee sokkee. Yeroo geetii saalaa sasitti lafa ga'an beekee baname. Kan Waaqayyoo ulfaatu. Sila geetiin banamuu barbaachifne. Isa hafuuraa dannisna dhufe. Amma garuu nama qaama qabu jira duukaa. Hin baname achi magaalaa walakkaadhaan ga'ee tajaajila isaa fixe. Jedheedha. Akka Waaqayyo ergamaa isaa ergee harka Heroodis keessaa isa oolche baree. Maqaan Waaqayyoo haa eebbisu. Trust in Him. Trust in Him. Amanadhu.
mootichi Yooraam mootii lama fudhatee gara waraanaatti dhufe. Yihudaa fi mootii Edoom fudhateeti gara waraanaa dhaqe. Yooraam jechuun ilma Akaab. Utuu naannaanii bishaan dhumee harkaa galaan harkaa dhumee wayyoo maali mootota kana fixuu fi Waaqayyoo lafa onaa kanatti jedheedha. Mootota sadi mootota Yooraamtu mootii Yihudaatiif mootii Edoom fudhatee dhaqe. Maallu wayyareedha namni Waaqayyoon ittiin gaafatu hin jiru hiyyasee hin gaafatama Waaqayyo. For every problem arise. Rakkina mudannoo dhufu hundumaa hin gaafatama Waaqayyo. Namni Waaqayyoon ittiin gaafatu hin jiru hiyye. Gara Eelsaa dhaqanii wal guuranii. Waaqayyo akkas jedhe. Duumessi hin jiru. Qilleensis dhiibuun garuu bishaaniin guutuu. Akka jedha inni afaan Amaariffaa baay'ee tura. በነጋው ውሃ በኤዶምያስ ምድረ በዳ ሁሉ ሞላ። ሲያበሪው ቢሻን ላፋውና ኤዶም ሁንዱማ ሳጉቲ ኢሳን ዋናም ቶርባ ኦኬን ዲባ ቶርባ ሎልቶን ኢሳን ኡጋን ከደተን ገሩ ቢሻን ላፋውና ኤዶም ሁንዱማ Nguti, maka Waaqayyo ulfaatu. Atama baru harka kadhatta inni garuu waan manni baanni fi dhufa gara kee. Maka Waaqayyo ulfaatu. Wanti nuudha waan nu barbaachisu waan nuti qoramnee fattagamnee fayyaa dhumnu duunu lafa kanarraa fayyaa dhumnu wanta xinnoo tokkodha. Inni garuu baay'ee qaba. Maka Waaqayyo ulfaatu. Baay'ee qaba Kiristoos. Trust. Rely on him. Amanat. Uftaa Yesus Kristos. Waaqummaa sakaraatti mul'ise keessaa tokko buddeena shanii qurxummii lamaa eebbisee kuma shan nyaachisuu isaati. Dhiira duwwaa. Over 15,000. Hundumtuu ijoollee tokko tokko akka baatu lama sadii isaa. Dubartoota moolaana over 15,000 nyaataa jedhe. Kan namni seetanni silaa namaan dhagaa akkasii gootu jedhe. Agartaa? Saayizii san qabneetti saayizii dabala Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Keetinnoon maayidee erga nyaatanii kuufanii dedeeffachuutti kaanii booddee maayidee Yesuus. Harcaasaa maal godhaa? Sassaabaa. Sassaabaa tokko namni sinaa meeqa sassaaban jedhe? Maal 12? Masoobii 12. Oriijinii isaa masoobii 12 ta'a? Hin ta'u. Harka isaatitti bu'e. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Buddeena duwwaatti bu'ee baay'isa sittaabu harki Waaqayyoo. Namas itti bu'ee geeddaruuf eebbisuu beeka Waaqayyo. Malee buddeena kee duwwaatti bu'an sittaabu. Tattaabu Kiristoos. Kanaaf obbolootaa obboleettotaa seenaaf godhaa sassaabaa seenaaf taa'e. Kaa'e 12 ergamoonni 12 ji'oonni jiran 12 dinqifataa ji'aa gara ji'aatti akkatti dabartu barbaada Kiristoos. Harka isaa maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Mee hubadhu mee guddummaa Waaqa hubadhu. Bishaan irra deemaa gara isaanii dhufee wiizii how on earth maal godhaa jedhu bishaan irra deemaa dargaggoota sadan sana immoo warri hidhanii abiddatti darbatan dhumanii dargaggoonni sadan sun immoo isa alfaffaa wajjin abidda keessa deddeebi'u how on earth yaaddee beektaa isa dubbifa teesse how on earth abidda keessa deddeebi'u turanii
mootichi waamanii mootichi dhufee ilaalee achitti warra kan isaati islaamii difte neencha beela'ee goggoge boolla keessatti nama qaama qabu achi gaditti darbatanii the whole night utuu afuufatu bule utuu urgeeffatu bule utuu goomja'u bule hawnes inni waaqa keeti. Ameen. ganama galgala foon geessaaf ture irraa geessi garee Eeliyaas jedha eenyu qaleetti kennee qalii ofittoodha qurroon irraa geessi baay'ee ofittoodha obbira dabarsee arraba isaatiin ciniinee ilkaaniin ciniinee fuudhee dhaqee achi kaa eenyu qaleetti kennee laata I don't know miraculous. Kanaaf obboleettotaa yaadi al tokko gibira irraa fudhuu namoonni keessanii keessummaa sin gaagaa dubbichee nan eeran meela kee qurxummii ishee jalqabaa bu'aa itti darbattee harkiftu sana keessa birrii giraadhaaf siifis kan ga'u kaffalee gidaa keenya eewu keessa kaa'e qurxummii keessa achi keessa. Petros lagi fuudhee anaafis siifis kaffalee birrichis warqichis kan kooti maqaan Waaqayyoo ulfaatu birrichis warqichis kan kooti jedhee Waaqayyo haageedha lama jaarraa barbaadan faarsaa 65 olaaltan maddi Waaqayyoo bishaaniin guutuudha inni irratti maddi Waaqayyoo guutuudha maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf Qolaasaayis 2:3 faayinaalii badhaadhummaa ogummaa ilma isaa Yesuus Kiristoos keessa kaa'eedha. Eewu keessa jira? Badhaadhummaanis ogummaanis eewu keessa jira? Waaqayyo haa keekii kenneedha. Isa ogummaan keessa isaa keessa guutee isa badhaadhummaan keessa guutee keessa jiru Yesuus jira mana koo jedhe. Ameen. Bejedhaa? Yesuus jira mana. Bejedhaa mee? Yesuus jira mana. Yoo jira ta'e jedhaa afaan guutaatu. Yesuus jira mana koo. Mana kee jira taanaan inni keessa hunduma jira. Ameen. Itti siqi dhiifatiin dheeratiin jiraa sun jira. Gootaraan isaa guutuudha. Ameen. Eessarraayis. Gooftaan akka keenya jiru mootiin akka keenya ati waaqa bara baraati jiraataa bara baraati si haa galatu Yesuus kan nu ga'u buddeena keenya irraa nu kennaa baajetii waggaa miti atoo qabdasas ilma Waaqayyoo waaqa jiraataa bor jiraachuu keenya nu hin beeknu situ beeka iftaan ga'uu keenya nu hin beeknu situ beeka sarara kaddaa itti sammaa kana maqaa Yesuus Kiristoosiin waan nu barbaachisu fayyaada taanaan wal cabsaan mana keenya faayinaansiidha taanaan wal cabsaan mana keenya ilma Waaqayyoo walii galtee dhabuu ta'e mana keenya keessa kan jiru wal cabsaan galgala kana Waaqayyo jireenya namaa geeddartaa jireenya keenya geeddari sagalee nutti dubbatteef si haa galatu jireenyaaf nu godhi maqaa Yesuus Kiristoos jiraataadhaan. Ameen.